Dachane dhufnee jirra. Welcome. Dalagachuu barbaadda? Barachuu barbaadda? Nu dubbisuun dagatina. Koomenttiis ta'ee yaada qabdanii koomentii jala nu godhuun dagatina. Armee faamiliin deebitee dhuftee jirti. Armeen faamilii wanti isinii deebiteen waan irraa itti gammaddan, waan itti boontanii fi ittiin bohaartan, waan irraa barattanii fi nama barsiiftan. Kana jechuuf salaamtaan daganne akwaanii waa akwaati. ماتنال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي جرى جرتو تشاني دفني جرى أرمي فاميلي مال قبتي دفتي جون كيساني نولو أدو بردو وام بردو تكن دفي سني دفي جرى إن شاء الله كقبلتا نبين قبا في دايساتيني maal jechuu keessanii nooluu viidiyoo kana hamma dhumatti weerarra gootanii yoo laaltan daqiiqaa muraasa tana yaada kiyya waan irraa fayyadamtan, waan irraa hubattan, waan isiniif gale, waa isinitti tolu tokko qabadhee isinii dhufee jira. Maal qabattee dhuftee harmee faamiliin jechuun keessanii nooluu nama obsaan viidiyoo kana dhageeffate qofatu waa an fide kana irraa hubachuu danda'a, fayyadamuu danda'a. akkasuma maal jedhasa wanni jedhulleen harkaa baduu deemti harkarra naafaa deebisu inshallah. walumaa galatti la'aanna koo waan bareedaa takka qabadhee isin dhufeera. inni qabattee dhufte maali jechuun keessanii noolu aappii as gubbaa agartan kana, aappii na gubbaatti agartan kana jechaadha. pilaasfoormii poppolaayivii kuni poppolaayivii jedhama. poppolaayivii jedhama. fayyadamuu yoo barbaadanii akkamitti akka irraa fayyadamtanii, akkamitti akka isa banattanii, akkamitti akka irraa fayyadamuu dandeettanii fi akkamitti akka walumaa galatti fayyadamaa ta'uu barbaadanii koomentii jalatti na barreessaa. viidiyoo lammaffaa irratti isinii gadhiisa waan ta'eef. kanaafuu aappiin kuni dhugaa dubbachuudhaaf amma aappiin kuni aappii faayidaa qabu. akkuma yuutuubaa irraa galee argannu isa kana irraallee galee argachuu dandeenya jechaadha. isa kana irraallee galee argachuu dandeenya. maal irratti indoom irratti barachuu fi bizinees irratti dalaguun aappiin kuni baay'ee tokko nama fayyada. aappii baay'ee bareedaa ta'e tokko maashaallah tabaaraka rahmaan. aappii naamusa qabu akkuma yuutuubaa jechaadha. akkuma yuutuubaa viidiyoo dhuunfaa ka waan namaa hin ta'in irratti dalagatanii galii irraa argatanii akkasuma aappiin kuni waan mataa keetii qofa daladdee kan irraa milkaa'uu dandeettu jechaadha. aappiin kuni aappii irraa milkaa'uu dandeettu jechaadha. nama akkamiitiif? nama qalbii qabu qofaaf, nama waan namni jedhe dhageeffatuu fi nama hojii irratti ariifa ta'e qofa jechaadha. namni isarraa galii argachuu danda'u nama waan namni jedhe dhageeffatu, waan namni itti hime dhageeffatu jechaadha. namoonni sagalee kiyya kana dhageeffattanii sagaleen kiyya isin gammachiise hangam takka dhugaa ta'uu bartanii koomentii jalaan na dubbisaa isiniin jechuu barbaada. pilaasfoormiin kun dhugaa dubbachuudhaaf aappii bizinesaatii fi aappii waa hundaanuu namatti tolu jechaadha. dhugaa dubbachuudhaaf maaliif irratti barachuudhaaf yookiin barnoota kamuu irratti barachuudhaaf haalli mijaa'aadha. nus achi keessaa nama tokko nama irratti baratu keessaa maaliif bakka bizinesaati namni tokko gasdii kan ka'e irra taa'ee yoo jedhe herreegatu qaba, maallaqa qaba jechaadha. walumaa galatti bizinesa lakkaatu qaba. ati gasdii san irra teetteefammoo atis faayidaa argata, namni si bira taa'e sunis faayidaa argata jechaadha. kanaafuu aappii kana baruu yoo barbaaddanii gara tooraa telegiraama kiyyaatiin oroo chaayinal jettanii yoo barreeffattanii sarchii yoo gootan isiniif ba'a barnoota achirratti darbu hundumaa argachuu dandeettan. namoonni argachuu dadhabdan ammoo koomentii jalatti armee faamilii koomentii jalatti naa kaa'aa isiniin jecha barnoota biraatiifis yeroo itti aanuufis akkamitti akka akaawunti keessanitti qayyarattanii fi akkamitti akka isa foormii guuttanis yoo namoonni jiraattanii akkamitti akka irraa waa hubattaniif akkamitti akka irraa baratan isin hubachiisna jedhee yaada. kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf namoonni aappii soba jettanii yaaddanii aappiin kuni wallahi aappii maallaqaati, aappii bizinesaati. akkuma yuutuubii irraa
galii argannu isarraallee galii argannaa jechaadha. Waan kee qofaa irratti hojjetta waan ta'eef akkuma YouTubein si qofa qeebalu innillee uumama mataa kan keetii si qeebalaa jechaadha. Kanaafuu namoonni dalagachuu barbaadan, namoonni abshaalli, namni hojii hin ifanne yoo dalagachuu barbaadanii koomentii bareedduu gara jalatti nu barreessaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma viidiyoo kana namoota biroos dhaqqabsiisaa, sheer godhaati. Nama dalagaa fedhii qabanii fi nama bizinesaa dalagachuu barbaadaniin biraan gahaati. Aloonuun jechuun dagatinaa isiniin jecha hundaa ol koomentii keessan gaafa laalee argee isin hubachiisnaa jechuu barbaadeeti. Nu asirratti ni baranna, ni hojjanna, mara hojjadha akka mataa kiyyatti jechaadha. Kanaaf isinis aappii kanatti dhuftanii dabalamtanii dalagachuu yoo barbaadanii koomentii gara jalatti nu barreessaa isiniin jechuu barbaada. Aappiin kuni aappii hojiiti. Nama akkamiitiif? Nama murannoo qabu, nama kutannoo qabu, nama hojii, nama abshaala jechaadha. Isin galee nama abshaala, nama akkasiitiif aappii hojiiti, aappii barnootaati. Aappii barnootaa yoo siin jedhu fakkeenyaaf gastii uf danda'e qaba. Gastii san irratti ni qara'ama. Akkuma fakkeenya imoo irratti qara'amu jechaadha. Akkuma so aappii kuni aappii bareedaadha. Obboleeyyan kiyya namni fayyadamuu barbaadan kamuu koomentii jalatti yaada nuu kaa'aa isiniin jechuu barbaadeeti. Akkamitti akka itti fayyadamanii fi foormii isaa akka itti guutanii baazawee inni linkiidhaan dalagaa. Namoonni na dubbisuu barbaadanii gara jalatti koomentii na barreessaa isiniin jechuu barbaada. Namoonni hangam takka aappiin kun faayidaa qaba akkasuma galii irraa argachuu dandeenya warri jettaniif aappii hojiiti. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf aappii hojiiti. Aappii ofii kiyyaa irraa milkaa'ee aappii hojii kiyyaa nama hedduudhaaf barnoota guddaa ta'e irrattis baratamu jirus irraallee galii argatutti jiranis. Kanaafuu namni fayyadamuu barbaadu, namni ofitti amanamummaa hojii qabduu fi namni of ta'ee jiraatu tokko yoo argamte ammoo koomentii na barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Aappiin kun keessattuu ijoollee shamarraniitii fi aappii gaarii tokko, aappii bareedaadha. Maaliif aappii naamusa qabu tokkoffaa irratti aappii naamusa qabu yoo isiniin jedhu abbaan argee waan barbaade jedhee waan namaan jechuun norwaadha. Inni kan biraa ammoo aappii naamusa qabu yoo isiniin jedhu isa gaddooftee viidiyoo babbadaa hin agartu. Aappii gaarii tokko isiniin jechuu barbaada. Akka itti dalagatanii fi akkamitti akka galii irraa argachuu yoo barbaadanii gara jalatti koomentii na barreessuu hin dagatina. Lakkoofsa keessan illee na kaa'uu hin dagatina. Gara gama biraatiin ammoo Oro Channel jedhama. Telegiraamni kiyya Oro Channel yoo jettanii sarchi godhattan isinii bahu isiniif hin ba'a jedhee yaada. Oro Channel jettee yoo itti barreeffatte gama toora telegiraama kiyyaatiinis na argachuu dandeettanii. Kanaafuu koottaa fayyadama, koottaa of fayyada, koottaa faamilii keessanis fayyada isiniin jechuu barbaada. Maaliif aappii haaluma salphaadhaan irratti waa hojjette galii argachuu dandeettu. Akkasuma maatiin kan kee akka irraa fayyadamu taasisuu dandeettu keessa aappii tokko. Maaliif jennaani akkuma YouTube irratti waa dalannee argannu isarratti illee dalagattanii akka argattan abdiin qaba. Kana akkamitti argachuu dandeenya warri jettanii akkasuma hagamta akka dhugaadha warri jettanii amanuu dadhabdanii anuma tanarraayyuu mirkaneeffachuu dandeessanii. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf aappii baay'ee tokko bareedaa ta'e akkuma YouTubaa kana maallaqa qaba irratti yoo hojjette waan kan kee qofa jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma YouTubni seera mataa isaa qaba, aappiin kunillee akkasuma seera mataa isaa qaba. Ulaagaa isaatiif seera mataa isaa qabu kana goonnaan seera isaa cabsuu baannaan aappii bizinesaati. Aappii waa hedduudhaan nama fayyaduu danda'u. Akkuma YouTube irra dalannee waan argannu isa irratti illee dalannee bizinesa argachuu dandeenya isiniin jechuu barbaada. Namni gisee kana asirratti haasa'uun kiyya YouTubein kiyya akka laallamuuf yookiin laayikii fi sheerii minaaminii barbaade osoo hin taane hawaasni badhaan bilbila Samsung qabatee taa'u itti akka waan fayyadamuun wallaalee akka irraa galii bilbiluma ofii irraa ittiin argatu wallaalee haa itti fayyadamu viidiyoo kana maxxanse jechaadha. Kanaafuu akka hawaasni keenya badhaan dhufee baratu, akka hawaasni keenya argee irraa fayyadamu namni keenya hin jiru. Nama akkamtu beeka? Abashatu baay'ata aappii kana irratti irra caalaa baazawee.
isaantu baay'ata waan ta'eefi hawaasni kennallee ummanni kennallee miskiinni kennallee bilbila saamsingii harkaa qabu dhufee akka bilbila isaa irraa itti fayyadamu sheer godhaati ummata badhaa biraan gahaa isiniin jedha. Yaada biraatiif inshallah yoo rabbi fedhe yaada bareedaa fi akkamitti akka itti fayyadamanii fi akkamitti akka guddachuu danda'anii viidiyoo biraa irratti walitti deebina. Hangasiif turtii gaarii yeroo gaarii na qabadha isin jaaladha. Namoonni harmee faamiliidhaaf hanga amma yaadas ta'e koomentii yeroo irraa bannutti yeroo garagaraa irratti maaliif baddan jettanii warroonni nu hordoftanii hedduu takka onnetti jirra isin jaaladha. Naa galatoomaa isiniin jecha. Thank you so much. Harmee faamiliin hin banne haaluma yerootu si balleesse malee yeroo takka hin baranna jenna, yeroo takka mana namaa keessa dalanna, yeroo takka waan kana hojjanna jenna. Waa lama sadii afur wal bira qabuun baay'ee ulfaata viidiyoo maroo irratti. Soo kanaaf irra caalaa kan na balleesse waa barachuudha. Namni waa hin baranne maalidha? Kanumaafuu inshallah bi'iznillah yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Like fi share keessan hin dagatina. Hawaasa keessan badhaa biraan gahaa isiniin jecha. Harmee faamilii tanallee jajjabeessa inshallah yeroon biraa waliin nu haa deebiftu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bye bye.